Jaalatamoo ijoollee Waaqayyoo konfiraansii hafuuraa Waldan Amaanu'el qopheessite irratti kallattiin hirmaataa kan jirtan akkasumas sagaleen koosiin qaqqabee dhaggeeffataa kan jirtan hundi bakka jirtanitti biyya keessa jirtan keessatti haala keessa jirtan keessatti nagaan Waaqayyoo inni haala gararraa inni waan hundumaa gochuuf inni haala hunda jijjiiruuf aboo qabu isiniif baay'atu. Kan obboleessa keessan Paaster Dendanaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa dubbii sagalee Waaqayyoo kutaa macaafa qulqulluu tokko bu'uura godhachuudhaan akkasumas mata duree tokko irratti isiniin ga'uudhaaf kutaa sana dubbisee mata duree koo isinitti himee itti seenuudhaaf kadhata yemmuu jalqabutti hafuurri qulqulluu immoo humna maqaa Yesuus Kiristoos keessa jiru na hubachiisaa waan tureef humnuma sanaan namoonni haala isaanii keessaa ba'uu malan humnuma sanaan wanti hojjetamuu qabu waan jiruuf humna maqaa Yesuus akka waamu maqaa Yesuus Kiristoos akkan isin irratti labsu humna maqaa Yesuus Kiristoos keessa jiru akkan isin beeksisu isinis humna kanaan jireenya keessan haala keessan akka mo'attanii akkan isin kakaasuuf hafuurri qulqulluu na hubachiisaa waan tureef isin irratti labsaan ture jechuudha. Humna maqaa Kiristoosiin haala keessan abboomaa isiniif kadhataa isinis dammaqsaan ture. Waaqayyo yeroo gaarii yeroo miidhagaa akka nuuf kenne abdii guddaan qaba. Ergaan suni as qofatti nafnee YouTube Obdii Miidiyaa irratti illee fe'amee akkasumas FB keenya irratti illee share goone dhaloonni baay'een tajaajila sana argatanii itti eebbifamaa akka turan quba qabnaa. Dhuga ba'umsi obboloota biraa nuuf dhufaa ture. Na yaadadha keessumaa obboleessi tokko barreeffamaanii dhuga ba'umsi humni maqaa Yesuus Kiristoos keessa jiru amma akka seenaa jijjiiru dhugaa nuuf bayan illee dhaloota bal'aadhaan ga'uu yaaleera. Maal jedhe ture yeroon barnoota koo xumuree hojii barbaaddachuudhaaf socho'utti bakka jireenya yookaan maatii kan kootitii gara magaalaa aanatti osoo deemaa jiru bosona teelee jedhamu tokkotu ture. Bosona teelee kanaan beeka gara daqiiqaa 25 keessa deemama. Bosona guddaadha, baay'ee nama sodaachisa. Anillee keessa darbee yeroo baay'ee deemee beeka. Bosona sana keessa osoo deemuu jedhe karaan jajallataadha. As micciiramee achi micciirameetu ba'a. Karaa dalgaa sanarra ba'ee gara karaa dheeraa sanatti yommuu ba'uudhaaf jedhu bineensi natti dhufe jedhe. Fuulumaan fuulatti natti dhufe. Anis nanna'e waanan dubbadhuun wallaale afaantu na cufame. Bineensichis innahee naasuu afaan banee natti fiige. Yeroodhuma afaan banee natti fiigee narra ga'utti Jesus, Jesus, Jesus hin jedhe. Yesuus, Yesuus, Yesuus jedhee maqaa isaa waame jedhe. Kanuma qofan jedhe. Yeroon Yesuus jedhee maqaa isaa waammadhutti bineensi afaan banee na nyaachuuf na bira ga'e afaan isaa walitti qabatee baqatee narraa achi deebi'e jedhe. Haaleluyyaa. Waan salphaa isinitti fakkaata dhuga ba'umsi kun. Har'a nuti yeroo akkanatti dhageenyu, yeroo akkanatti dhaggeeffannu salphaa nutti fakkaachuu danda'a. Garuu inni oole akkamitti akka oole beeka. Haaleluyyaa. Dhuga ba'umsa keenya kaleessaa illee isinitti himeera. Yeroo bakkatti dhalannee yeroo dheeraaf tajaajilaa turree baanu sa'aatii dhumetti narkaan baatu nan boochisa. Gaddisiisa jedhee diina nurratti karoorse konkolaataan yookaan baajaajiin nu fe'ee deemu ayyallaa galuudhaaf bo'ii keessa galuudhaaf yeroo jedhu Yesuus jennaan gommaan isaa rarra'ee hafee nutis illee kufaatii akka afne du'a akka afne miidhamuu qaamaa akka afne isinitti himeera. Kuni akka fakkeenyatti malee waan baay'ee isiniif kaasuu hin danda'a. Isinis waan baay'ee kaasuu dandeessu. Egaa obboloota koo har'as irra deebi'ee ergaa kana isinitti himaa humna maqaa Yesuus Kiristoositti abdadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoos keessa aboo guddaatu jira. Tarii akkas jechuu dandeessu ta'a. Tarii akkas jechuu dandeessu ta'a. Haaleluyyaa. 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 Ammas isin hin dammaqsaa. Akkas jechuu dandeessu ta'a. Yeroo hundumaa maqaa Yesuusiin kadhadha miti. Yeroon kadhadhee maqaa Yesuusiin jedhaa. Yeroon seexanaa abboo maqaa Yesuusiin Yesuusiin jedhee ifataa jira.
yeroo hundumaa maqaa Yesuus waamuu yoo man'isee jechuu dandeessu. Ilaa rakkoon guddaan amantoota bira jiru isa kana. Beektuu amantoonni keenya waan guddaa tokko dagataniitu jiru. Baay'een namaa jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoos waamuu fi barsiifata godha. Akkasumaan arraba irratti nama dhufe waamuu fi humna aboo maqaa Yesuus irra jiru baranii aboo fi humna Kiristoos maqicha irratti argaa. Maqichi immoo akka seenaa hojjetu baranii dubbachuun tokko miti. Baay'een keenya maqaa Yesuusin kun naaf haa ta'u, sun naaf haa ta'u, kun akkana naaf haa ta'u jenneen kadhan eeyyee gaariidha kun. Garuu maqaa Yesuusin wanta nana akkas ta'e, waan nana akkas ta'e jennee abboomuu hin baay'een keenya jechuudha. Ni kadhanna. Naaf godhi yaa Waaqayyo akkas naaf taasisi maqaa kana naaf raawwadhu jennee ameen maqaa Yesuusin jenne. Kadhachuudha kun. Kanarraan kana darbe maqaa Yesuus waamuu kanas shaakala barsiisuma godhanneerra. Garuu kadhachuurra kan darbe maqaa Yesuusin kun irratti hin ta'in, maqaa Yesuusin kun immoo naaf haa ta'u, maqaa Yesuus Kiristoosin lafa sanan ga'a, maqaa Yesuus Kiristoosin sunii fi kun akkanaaf akkas haa ta'u jennee humna maqicharra jiru abdannee amannee dubbachuu jechuudha. Waan nu muddatu hundumaa irratti. Akkasumaan barteedhaaf otoo hin taane humna guddaa ilaalaa. Humna guddaa irratti ilaalaa yoo waamne maqaa sanaan wanti hin taane hin jiru. Kaleessa isinitti meera. Hanga ammaatti maqaa kootiin hin kadhanne. Kana booddee garuu maqaa kootiin kadhadhaa isiniif taa'e. Waan maqaa kootiin kadhattan, waan maqaa kootiin gaafattan hunda akka fudhatteetti lakkaa'e. Kanaaf obboloota koo humna maqaa kanarra jiru bartaniitu taanan kadhaa ganda dhaquun isiran jiraatu. Yaa abaluu koo naaf kadhadhu, abaloo ishee koo naaf kadhadhu, akkanan ta'e mee sanan ta'e jechuun isinitti hin jiraatu. Isinis aboo mucummaa qabdu. Erga gooftatti amantanii aboo mucummaa isiniif kennameera. Aboo mucummaa keessanitti dhimma baatanii aboo fi humna maqaa Yesuus irra jirutti dhimma baatanii waan hundumaayyuu gochuu hin dandeessu. Ergaa guddaa ergaa kan ammas sirriin barbaada. Egaa gara dubbii sagalee Waaqayyoo guyyaa kaleessaa qabadhee isiniif dhiyaadhettiin isin deebisa. Irra deebiinan dubbisa. Kutaa kana mata dureen isaa akkas jedha. Mata dureen isaa akkas jedha. Waaqayyo isa gargaarsi biraa dhufu irra abdii kaa'achuu jedha. Ani immoo mata dureen asirraa fudhadhee isinitti himu abdii kee Waaqayyo irra kaa'adhu. Abdii kee Waaqayyo irra godhadhu kan jedhudha. Isiniifan dubbisa. Faarfannaa 446. Waaqayyoon jajadhaa, Waaqayyoon jajadhu yaa lubbuu koo. Ani jireenya koo guutuu Waaqayyoon nan jajadha. Hamman jirutti jajuu Waaqayyoo koo nan faarfadha. Amanannaa keessan gurguddoota irraa, ilmaan namaa warra gargaarsi bira hin jirre irraas hin kaa'atinaa. Yeroo afurri isaa keessaa baatu inni deebi'ee biyyoo hin ta'a. Guyyuma sanas akeeki isaa hin bada. Namni yoo inni kan Yaaqoob gargaarsa isaa ta'eef abdii isaas Waaqayyo isaa goofticha irra hin kaa'ata. Inni kaa'ate hagammadu. Gooftichi isa bantii Waaqaa fi lafa, galaana fi wanta isa keessa jirus uumedha. Inni bara baraan amanamummaa in eega. Inni warra cunqurfamaniif dhugaa hin baasa. Warra beela'aniifis soora in kenna. Waaqayyo warra hidhaman hiikee gad in dhiisa. Waaqayyo jaamotaaf agartuu isaaniin deebisa. Waaqayyo warra gad deebi'an ol in kaasa. Waaqayyo warra qajeelota hin jaallata. Waaqayyo galaa biyya ormaa in eega. Inni ijoollee abbaan irra hin jirreef haadha hiyyeessaa hin jiraachisa. Karaa warra jallootaa garuu irraa in kaachisa. Yaa Xiyoon, Waaqayyo kee gooftichi kee dhalootaa hamma dhalootatti bara baraan in mo'aa. Waaqayyoon jajadhuu jedha. Haaleluyyaa. Abbaa gaarii, michuu dhugaa, guddaa caaltu, jabaa caaltu, mootii moototaa, hangafa nagaa, ilma Waaqayyoo Yesuus. Galanni guddaan, ulfinni guddaan, kabajni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Siin du'a, siin badiisa, salphina oolle. Ati michuu bara baraati. Ati michuu amanamaadha. Yaa Waaqayyo maqaan kee haa ulfaatu. Sababa nu jaallatteef, sababa nu fu'atteef, sababa kan kee nu godhatteef, dhiiga keetiin nu bittee, bobaa kee jala nu keewwattee, ayyaana kee, araara kee, surraa kee, simboo kee waan nuuf baay'isteef, ulfinni guddaan, oqobni, kabajni bara baraan haa ta'u. Egaan yaa Waaqayyo, amma immoo dubbii sagalee keessa jiraataa,
isa humna of keessaa qabu dubbachuufan jira Waaqayyo. Ijoolleen kee akkamitti akka jiraachuu qaban, akkamitti akka deddeebi'uu qaban, maal irratti xiyyeeffachuu akka qaban, maal irratti xiyyeeffachuu akka hin qabne dhoksaa sagalee kee keessa jiru isaanitti himuun jireenya isaanii kana booddee jireenya milkii, jireenya mo'ichaa, jireenya nagaa qabu akka ta'uuf dubbachuufan jira. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ati na gargaari. Gurra dhaloota kanaas naaf kenni. Walirraa fageenya waan jirruuf, ija foonitti wal argaa waan jirreef, akkasumatti haasaa goonee akka walirraa hin fudhanne. Dubbiin amma dubbadhu kanarra humni Waaqayyo akka jiru, dubbiin kun dubbii seenaa jijjiiru, dubbii hidhaa hiiku, dubbii jireenya haaressu akka ta'e baruun xiyyeeffannootti kennanii qalbii isaanii guutuudhaan akka dhaggeeffatan, akka hordofan ati isaan gargaari. Ana garbicha keessa na gargaari. Ameen maqaa Yesuusiin. Haaleluyyaa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Abdii kee waaqeewwadhu. Ameen. Haaleluyyaa. Ilaa waa'ee Waaqayyoon abdachuu, waa'ee Waaqayyoon amanachuu, ija ofii, qalbii ofii, yaada ofii nama foonii akkasumas haalarraa kaasanii Waaqa hundarra danda'urra kaawwachuu kutaa macaafa qulqulluu keessatti iddoo hedduutti barreeffameetu jira. Iddoo hedduutti barreeffameetu jira. Namni Waaqayyoon abdate, namni Waaqayyoon amanate maal akka ta'u. Yoo amanannaa keenya Waaqayyoon gochuu dhiisne, nama har'a mul'atee boru badu, nama fooniitti yoo hirkanne, jabina irree namaatti yoo hirkanne maaltu akka nu mudatu sagalee Waaqayyoo kutaa biraa irratti iddoo hedduutti kakuu haaraa keessas kakuu moofaa keessattis caafameetu jira. Amma naaf danda'ame garuu kutaadhuma kana qofa irratti xiyyeeffadheen dubbadha. Yoo barbaachisaa ta'e immoo kutaa macaafa qulqulluu keessa iddoo tokko dabaleen isiniif dubbisa. Egaa waa'ee Waaqayyoon abdachuu kana kan dubbatu nama Waaqayyoo Daawitiidha. Waaqayyoon abdachuun, Waaqayyoon amanachuun ammam akka badiisa nama oolchu, ammam akka salphina nama oolchu, ammam akka du'a nama oolchu, akka nama ulfeessu, akka nama milki sirriitti beeka. Daa'imummaa isaatii kaasee yeroo bushaayee abbaa isaatii eegutti wanti humna isaatii ol ta'e, wanti jabina isaatii ol ta'e, wanti humna namaatii ol ta'e baay'een isa mudataa ture. Yeroo leencii fi amaaqni itti dhufee hoolota abbaa isaa irraa nyaatu sana jalaa fudhachuudhaaf barbaadu sana inni daa'ima ture, irree cimaa hin qabu ture, meeshaa waraanaa cimaa hin qabu ture, namoota jajjaboo bukkeedhaa hin qabu ture. Haa ta'u malee Waaqayyoon waan abdatu, Waaqayyoon waan amanatuuf, oolaa eegaa kan inni jajatu Waaqayyo, oolaa eegaa kan inni faarfatu Waaqayyo, yeroo Waaqayyoon faarfatu, yeroo Waaqayyoon jajatu, yeroo Waaqayyoon abdatu, yeroo Waaqayyootti hirkatutti sodaan laphee isaa keessa, sammuu isaa keessa, namummaa isaa keessa hin turre. Kanaaf amaaqatniif leenci gaafa dhufe harkuma isaatiin itti fiigee ittiin lolaa ture. Leencaaf amaaqata harkaan mo'achuu miti, meeshaa waraanatiin mo'achuun iyyuu ulfaataadha. Namni jabaan, namni guddaan iyyuu leenca amaaqata mo'achuun ulfaataadha. Lama sadiyyuu ta'e. Namni kun garuu humni isa keessa jiru humna Waaqayyoo, hafuura Waaqayyoo waan ta'eef, Waaqayyoon jajachuudhaan humna Waaqayyoo nama argataa ture waan ta'eef, inni waa'ee irree ofii, waa'ee irree namaa, namatu na wajjin jira, namatu na gargaara, nama guddaan na baate, namni miidhama waan jedhu otoo hin taane guddaan na wajjin jira, jabaan na wajjin jira, isa wajjinan jira jedhee waan amanuu harkaan itti deemee leenca amaaqeta kukkutee gataa ture. Hoolota abbaa isaa ulfataa ture. Sababuma Waaqa kanatti amanuuf Gooliyaad jabaa Saa'ol mootichi sodaate. Loltoonni Saa'ol jajjaboon meeshaa waraanaa ciccimaa qaban lolatti beekamoo sodaatanii baqatan. Dura dhaabbachuu kan hin dandeenye daa'imni xiqqoon kun furrisa cirracha xiqqoodhaan dhaqee yeroo inni garagalchee morma isaarraa conqolaasu ni argina dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti. Namni kun jabina irree isaatiitiin yookaan meeshaa waraanaa cimaa qabaatee miti. Kan isin dhibu yeroo lola ba'u maal jedhaa turan obboloonni tuffataa turan. Maal gochuudhaaf abaluun faayyuun dadhabanii. Kootu mucaan akkasumaan qaajjoftaattiin jechaa turan. Inni garuu hin dide. Nan dhaqaa walitti na baasaa jedhe. Yeroo sanatti meeshaa lolaa ittidhaan uffata lolaatti uwwisan inni jedhe. Meeshaa lolaa isaanis lafa kaa'e. Uffata isaan itti uwwisan kan lolaaf ta'us lafa kaa'e. Ani kan hin qabadhee jiru humna Waaqayyooti malee humna meeshaa sana keessa miti jedhe. Waaqayyootti abdate. Waaqayyootti amanate. Diinan conqolaase. Isa qofaayyuu miti gaa. Erga Gooliyaadiin ajjeeseen booddee Saa'ol inaaffaadhaan irratti ka'e. Maaliif dubartoonni Israa'el kabaroo isaanii rukutanii Saa'ol kuma ajjeese, Daawit immoo 1000 ajjeese jedhanii ulfina Daawitiif kennaa gaaf turan.
ulfina an argachuu malu isaaf kennan jedheetu haariidhaan gubatee itti inaaffee eebootti darbatee eeboon jala miliqee girgiddaatti seeneera. Yeroo garaagaraa loltoota irratti bobbaaseera. Ofii isaatii ari'aa ture. Baasaa ture waan baay'ee godhaa ture. Daawit garuu nama laphee qajeelaa qabuuf nama Waaqayyoon jajachuu beeku, nama Waaqayyoon faarfachuutti beekamu, nama Waaqayyoon abdatu, nama Waaqayyoon amanatu, ulfina Waaqayyoo kan biraaf kan hin kennine, Waaqayyoof kan bitamu, Waaqayyoon kan sodaatu, jireenyi koo harka Waaqayyoo jira jedhee nama abdatu waan ta'eef guyyaa tokkoof illee harka isaa olitti Waaqayyo dabarsiisan kennine. Egaa nama kanatu akkas jedha. Nama jireenya isaa keessatti Waaqayyoon amanachuun bu'aa namaaf buusu, Waaqayyoon amanachuun akka nama oolchu beeketu jireenya isaa irraa ka'ee akkas jedha. Waaqayyoon jajadhu, Waaqayyoon jajadhaa, yaa lubbuu koo atis Waaqayyoon jajadhudha. Ani jireenya koo guutuu Waaqayyoon nan jajadha. Hamman jirutti jajuu Waaqayyoo koo nan faarfadha. Guyyaa tokko gaafa natti tole miti. Namuma xiqqoo goda oolatti Waaqayyoon jajataa turetu Goliyaadiin garagalchee Waaqayyoon jajachuutti fufe. Erga Saa'ol aangorraa bu'ee bulchaa biyya Daawit muudames Waaqayyoon jajataa ture. Yeroo ulfina isaa gatee ulfina Waaqayyootiif faarfatu ati warraa isaa Milkool maal jettiin ture? Namicha maraattee ulfina kee gattee akkas taata jetteetti qoosaa turte. Ulfinni koo ulfina Waaqayyoo koo hin caalu. Kaleessas gaafan daa'ima ture, gaafan horii eegus Waaqni koo Waaquma. Har'as gaafa mootii ta'e Waaqni koo Waaquma. Ani Waaqa kootti hin jijjiiramu jedhee amma lubbuun koo na keessa jirutti, amman biyya lafaarra jirutti guutuuf hir'achuudhaan, argachuu dhabuudhaan, kabajamuu salphachuudhaan, teessoo ulfina argachuudhaan, mootii ta'uudhaan ulfina Waaqayyoo kootiin hir'isu jedhe. Ameen. Obboloota koo meeqa keenya har'a ulfina Waaqayyoo hin hir'isu kan jennu? Gaafa nutti bade, gaafa duwwaa, gaafa qaawwi jiru, gaafa haala mijataa hin taane keessa jiru, Waaqayyo jennee gaafa jireenyi nuuf dhufe, gaafa gaa'ila dhaabbanne, gaafa jireenya ho'aa qabaanne, gaafa nyaannee dhugne, gaafa algaa gaarii irra cisne, gaafa mana gaarii, gaafa konkolaataa, gaafa maqaa gaarii arganne namni hundumtuyyuu abeet isa, abeet ishii jedhee kabaja nuu qabe. Kabaja Waaqayyoof qabnu, ulfina Waaqayyoof qabnu ni hir'isna moo ammuma dhumaatti, ammuma du'a lubbuutti illee Waaqayyoon nan kabajadha, Waaqayyoon nan eebbisa, Waaqayyoon nan waaqeffadha, Waaqayyoof nan hojjedha jennee murteeffanna. Daawit kaleessas hin jijjiiramne, galgala isaattis hin jijjiiramne. Kanaaf hojii ergamoota boqonnaa 13 dhaqxanii yoo dubbifattan nama akka garaa kan kootii jedha. Nama akka garaa kootii ilma Isseey Daawitin argadhe jedha. Ilaa kana qofas miti, Daawit yaada Waaqayyoo erga tajaajileen booda hin boqate jedha. Xumurri isaas hin tole. Haaleluyyaa. Obboloota koo Waaqayyootti hin jijjiiramina. Namni bara kanaa anka waa ta'e tokko harka keessa galfatutti, waan barbaade tokko keessa amma galfatutti nama afuuraa ta'ee fuula Waaqayyoo deddeebi'a. Waan barbaade gaafa argate garuu Waaqayyoon garagalee ilaalu jechuudha. Namni dhugaan garuu amma lubbuun jirutti. Daawit akkas jedha, ani jireenya koo guutuu Waaqayyoon nan jajadha. Hamman jirutti jajuu Waaqayyoo koos nan faarfadheera jedheen booddee amanannaa keessanus warra itti hima jechuudha. Warra kaanitti hima. Ani gama kooti murtoon koo kana. Waaqayyoo irratti abdii hin kutadhu, ija koos Waaqayyoo irraa hin buqqifadhu, jajachuus amanachuus kan hin qabu Waaqayyoodha erga jedheen booddee isin immoo amanannaa keessan gurguddoota irra, ilmaan namaa warra gargaarsi biraa hin arganne, warra gargaarsi biraa hin argamne irra hin kaa'atinaa jedha. Ilmaan namaarra, warra foon uffatanirra abdii keessan hin keewwatina. Yeroo afurri isaa keessaa baatu inni deebi'ee biyyoo hin ta'a. Guyyuma sanas akeeki isaa hin bada. Namni Waaqayyo inni kan Yaaqoob gargaarsa isaa ta'eef abdii isaas Waaqayyo isaa goofticha irra inni kaa'ate hagammadu jedha. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Ilaa abdii keessan namarra miti. Obboloota koo har'a abdiin keessan eenyurra jira? Abdiin keessan eenyurra jira? Ijji keessan eenyurra jira? Ijji keessan nama jaallattan tokkorra yoo ta'e gaafa namni jaallattan sun dhufee harka keessan keessa gale yookaan gaafa harka ofii keessas hin galfate isintti jijjiiramuu danda'a. Abdii keessan kaadhimmaa keessan yoo gootan, kaadhimmaan keessan har'a fuulletti ilaaltanii sin jaalladha sin jedhu, isinillee jaalladha jettaniin waliin akkana taana waliin akkas taana sinin jedhu waliin jettanii waloo istani gaafa harka keessa wal galfattan fuula walitti jijjiirrachuu maltu. Lafa isiniif yaade sana, waan isiniif kakate sana isiniif raawwachuu, akka isiniif jedhe sana isiniif ta'uu dhiisuu danda'a.
abbaa taayitaa har'a abdattan boruu aangorraa bu'uu danda'a. Firri kee Aizoon ansi bukkeen jira jabaadhu sin jedhu borummoo ishiinuman dadhabe amma yoomittiin waa'ee ishii kana yaadaa jechuu danda'a. Dudda isinitti gatuu danda'a. Lammiin keessan dhiigni keessan obbolaan keessan abbaanumti keessan haati keessan illee amma dhumatti isin baachuu dhiisuu danda'u. Tajaajiltoonni amma dhumatti isin baachuu danda'u. Guyyaa 3 guyyaa 4 marsaa 2-3 yoo isiniif kadhatan yoo isin gorsan kana booddee yeroo hundumaa waa'ee ishii isiniin jechuu danda'u. Inni fuula isinitti hin jijjiirranne, inni isin hin buusne, bara baraan inni amanamaa ta'e, haala isin baasee haala ilaalee kan gadi isin buufne, lafa dubbateetti kan argamu jecha isaa kan hin jijjiirre, dhaabbataa kan ta'e, macaafa qulqulluu irratti Ibroota boqonnaa 13 irratti kaleessas Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan isuma sana inni jedhame. Bara baraan isuma sana yaadni isaa, akeekni isaa, karoorri isaa, jaalalli isaa kan hin jijjiiramne bara baraan dhaabbataa kan ta'e Waaqayyo jira. Isa abdii keessan godhadhaa. Isarra ija keessan buufadhaa. Namni Waaqayyoon abdii isaa godhatu agammadu jedha. Maaliif? Namni hin jiga, inni hin jigu. Namni hin jijjiirama, inni jijjiirama. Innarra sin jaalladha jedhe borus jibbuu danda'a. Innarra waanan kanan siif godhe sanan siif godhe jedhee waadaa siif gale jecha isaa jijjiiruu danda'a. Innarra arraba dhadhaa dibatee si kuulu boru deebi'ee si abaaruu danda'a. Innarra si malee jiraachuu hin danda'u jedhu otuman si arguu baadhee sin jechuu danda'a boru. Inni tokkicha si jaallate garuu bara baraan si jaallata. Hallelujah! Raalabajina magraadiana masedrele bedidi bigas. Inni tokkicha si jaallate Waaqayyo gooftaan maccaa. Inni tokkicha si waame Waaqayyo gooftaan maccaa. Inni tokkicha itti of gatte Waaqayyo gooftaan maccaa. Bara argachuuttis bara dhabuuttis, bara quufattis bara beelattis, bara kabajamuuttis bara salphinaattis. Inni isuma sana. Hallelujah! 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 Amanannaa keessan gurguddoota irraa kaasaa jedha. Gurguddoota irraa warra siyaasarraa kaasaa. Nama baay'eetu namoota siyaasaa baay'ee abdii godhate. Abaluunfa amma Waaqayyotu nu kaasa. Abaluunfa beekumsa qabu, abaluunfa ogummaa qabu, abaluunfa namaaf yaadu, abaluunfa gadobbuusoo qabu. Inni kun akka kana booddee biyyi keenya nagaa, sabni keenya nagaa, duuti hin jiru, dhangala'uun dhiigaa hin jiru. Ammaa bakka nuuf darbiteetti jedhanii namoota siyaasaa baay'ee abdatanii deebi'anii boo'icha, deebi'anii dhangala'uu dhiigaa, deebi'anii du'uutti kan kufan hedduutu jira. Gurguddoonni hin amanaman, kan waadaa galanii waadaa nyaatan danuutu jira. Kan kakuu galanii kakuu galan nyaatan danuutu jira. Akkana isiniif godha jedhu. Warri siyaasaa yeroo baay'ee yeroo filannoon ga'u kana godhaa, karaa konkolaataan galchinaa, hospitaala ijaarraa, mana barumsaan dhaabnaa, kana goonaa, bishaan galchinaa, maal taana waan baay'ee dubbatu. Gaafa aangoo barbaadan sana argatan garuu dubbiin isaa faalladha jechuudha. Isinii fayyaadaa, kana isiniif godhaa, isinii jedhaa, isin jaalladha, maalii jedhu yeroo jalqabaa jechuudha. Sana booddee gaafa laphee uummataa argatan, sana booddee gaafa teessoo argatan, barcuma argatan garuu waan kaleessa dubbataniif uummata kaleessa keessaa ba'an dagatanii waan biraa godhu. Kanaaf biyya keenya jijjiiramni karaa gurguddootaati, karaa beektotaati, karaa warra aangoo qaban, karaa warra aktiivistootaa, karaa warra ayyoota abaluufa jechuun nama hin baasu. Kanaaf gurguddoota hin amanatinaa. Garuu guddina biyya keenyaaf, guddina keenyaaf, milkaa'ina keenyaaf akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka biyyaatti boqonnaa argachuuf, jijjiiramuudhaaf eenyutu akka abdatamuu kan qabu? Waaqayyo isa jijjiirama fidu, Waaqayyo isa nama kaasu, Waaqayyo isa jallaa qajeelchu, Waaqayyo isa qajeelaa kaasu, Waaqayyo isa diine teessisu, Waaqayyo isa jaalalaaf laphee qajeelaa qabu kaasu, waati hojjetu, Waaqayyo isa nagaa buusu, Waaqayyo isa waa hojjechuuf aboo qaburra ija keessan keewwadhaa. Isadha abbaan nagaa, isadha abbaan furmaataa, isadha boqonnaa kan namaaf kennudha. Kanaaf amanannaa keessan gurguddoota irra hin kaa'ina. Ilmaan namaa warra gargaarsi biraa hin jirrerras hin kaa'atina. Yeroo hafuurri isaanii keessaa baatu inni deebi'ee biyyoo hin ta'a. Guyyuma sanas akeekni isaa hin bada. Namoota baay'ee aykanii ta'anii jaallatamanii abaluun kun immoo akkas, abaluun kun immoo akkas jedhan du'anii maqaan isaaniif seenan isaanii achumatti badeera. Tarii abaluun hin du'e jedhamee waa isaa dubbatamuu yookaan waan inni gaafa lubbuun jiru hojjete dubbatamuu mala. Garuu ka'ee waa gochuu hin danda'u. Gaafa gurguddoonni beektonni jedhaman sun du'an
seenaan isaanii sachumaan bada. Garuu Waaqayyo senduun, Waaqayyo sendulloom, Waaqayyo sa fuulan jijjiirran, Waaqayyo sa amalan jijjiirran, Waaqayyo sa waa gochuuf ga'umsa qabu, waan barbaade gochuuf humna kan qabu, nama eeyyamsiisuun kan ittiin jirre, sodaa namaa waan gochuu yaade kan hin dhiifne, sodaa namaa waan raawwachuu yaade keessa kan hin deebine, amma dubbate kan ga'u. Waa gootanii waa kennitanii qofaaf isin jaallatee gaafa waa kennuufi dhiiftan sana kan didu miti. Namni amma waa gootaniifitti amma waa gargaartanitti isiniif ho'uu isiniif yaaduu danda'a. Waaqayyo garuu akkasii miti. Isa amanadhaadha. Kanaaf abdii keenya Waaqayyo irra keewwachuu kan nuti qabnuuf maaliif inni hin du'u, inni hin dulloomu, inni jijjiiramu, inni yaada isaa akeeka isaa fiixan kan baasu waan ta'eef. Haaleluyyaa. Namni kun haa gammadu jedha. Gooftichi isa bantii waaqaa fi lafa galaana fi wanta isa keessa jirus uumedha. Maaliif nuti abdii keenya Waaqayyo irra keewwan waan hunda kan uume isaadha. Inni bara baraan amanamummaa isaa in eega. Maaliif abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggachuu qabna? Maaliif ija keenya abdii keenya Waaqayyo irra keewwachuu qabna yoo jennu bara baraan amanamummaa isaa in eega. Namni amanamummaa isaa eeguu dhiisuu danda'a. Gaafa fuullee jiru, gaafa sinirraa fagoo jiru yookaan gaafa waan ta'e tokko gootan, gaafa fuulli keessanitti bareede, uffannaan keessanitti bareede waan baay'ee jedhee gaafa immoo tarii chaalenjiin tokko sin mudate sin dhukkube waan ta'e tokko fuula isinitti jijjiirachuu danda'a. Dubbii dubbateef amanamuu dhiisa. Waaqayyo garuu bara baraan amanamummaa isaa in eega jedha. Kanaaf abdii keessa Waaqayyoon godhadhaa. Inni bara baraan waan dubbate waan kakate raawwachuudhaaf duubatti hin deebi'u. Kan biraa inni warra cunqurfamaniif dhugaa hin baasa, warra beela'aniif soora in kenna. Waaqayyo warra hidhaman hiikee gadi dhiisa. Waaqayyo warra dhugaa dhabaniif dhugaa Waaqa kennu waan ta'eef, warra cunqurfamaniif Waaqa dubbatu waan ta'eef, warra dadhaban Waaqa gargaaru waan ta'eef, warra hidhaman Waaqa hiiku waan ta'eef, warra dhugaa dhabee Waaqa deebisu waan ta'eef isa abdii godhadhaa. Namni dhugaa keessan deebisuu dhiise, nama ta'e tokko ilaalee qaaniin isa qabee qaama ta'e tokko gammachiisuudhaaf maal godhe beektu? Heroodis mootichi Yaaqoobiin morma irraa kuchisiisetu sana booddee Israa'eloon Yihuudoonni gammaduu isaanii arge. Yihuudoonni gammaduu isaanii arge ammas isaan gammachiisuudhaaf jedhee Phexrosin qabee mana hidhaatti darbate. Yaaqoobiin ajjeeseetu namni gammadeennaan warri tufoozoo isaatii warri duuka bu'oota isaatii gammadeennaan isaan erga gammadeen ammas nan dabalee gammachiisa jedheetu maal godhe? Phexrosin qabee mana hidhaatti darbate. Du'atti murteessuudhaaf otoo jiru Waaqayyo garuu Phexros halkan mana hidhaa keessaa ergamaa isaa ergee baase. Argitanii namni nama ta'e tokko gammachiisuuf hiriyaa isaa nama isa deeggaru tokko, nama isa jaallatu tokko, nama horiidhaan isa gargaaru tokko, nama beekumsaan isa gargaaru tokko, nama yaadaan isa gargaaru tokko, jaalallee isaa tokko gammachiisuudhaaf dhugaa keessan dabsuu danda'a, haqa keessan dabsuu danda'a, isin balleessuu danda'a, isin hidhuu danda'a. Waaqayyo garuu jedha warra cunqurfamaniif dhugaa Waaqa baasu, warra beela'an soora kan kennuuf, warra hidhaman Waaqa hiiku waan ta'eef abdatamuu qaba. Abdii keenya kan ta'uu qabu, amanannaa keenya ta'uu kan qabu isaadha jedha. Waaqayyo jaamotaaf agartuu isaaniin deebisa jedha. Waaqayyo warra gaddeebi'an oliin kaasa. Waaqayyo warra qajeelota in jaallata. Waaqayyo galaa biyya ormaa in eega. Warra biyya ormaa deeman hariyatamaniis haa ta'u hojiidhaan hojjedheen jijjiirama jedhanii warra biyya ormaa jiran in eega. Amaan akka isaan hin argine, badiisni akka hin argine isaan in eega. Har'a biyya ormaa keessatti facaatanii kan jirtan abbaan keessan isin bira hin jiru ta'a. Haati keessan, obboleessi, obboleettiin, namni gaa'ilaan boru waliin hidhata qabdan, namni jaallattan, namni yeroo rakkinaa naaf dhaabbata jettan har'a isin bukkee hin jiru. Har'a isin bukkee kan jiru Waaqayyoodha. Biyya ormaatti kan isin eegu isa. Biyya ormaatti kan harka isin qabu, abbaa kan isiniif ta'u, haadha kan isiniif ta'u isa. Kanaaf ija keessan isarraan buqqisinaa. Kanaaf qalbii keessan isarraan kaasinaa. Yaada keessan hin facaasinaa. Isumatti of gataa. Warra biyya ormaa jiran in eega jedha. Haaleluyyaa. Inni ijoollee abbaan irra hin jirreef fi haadha hin qabneef haadha hiyyeessatiif hin falma, hin jiraachisa. Karaa garuu irraa hin kaachisa jedha. Waaqa akkanaati. Kanaaf abdii keessan isarra keewwadhaa. Abdii keessan isarra keewwadhaa, hin qaanoftanii jedha. Egaa obboloota koo sittan hima. Har'as abdii keessan Waaqayyoo irra godhadhaa. Asuma irratti Ermiyaas dhaqxanii yoo dubbifattan dubbiidhuma sagalee Waaqayyoo kanaan wal fakkaatu argitu. Ermiyaas raajicha boqonnaa 17 dhaqxanii yoo dubbifattan maal jedha isinitti fakkaata? Lakkoofsa 5 irraa kunoo akkas jedha. Ammas Waaqayyootti fufee namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu, yaada isaa Waaqayyoo irraa kan deebisu abaaramaadha. Ela eenyu? Namni nama abdatu.
jabineen reefoonitti kan hirkatu yaada isaa waaqayyo irraa kan deebisu eenyudha abaaramaadha maalidha abaaramaadha milkaa'aa miti abaarama namni abaarame immoo eessayyuu ga'uu hin danda'u namni abaarame qotee nyaatee dhugee uffatee milkaa'uu hin danda'u dubbatee milkaa'uu hin danda'u jireenya burjaaji jireenya kisaarummaadha. Kanaaf ija keessa namarraa kaasaa haalarraa kaasaa kan ija keessa waaqayyo irraa kaaftanii haala keessanirra nama keessanirra beekumsa keessanirra aboo keessanirra aangoo keessanirra fira keessanirra lammii keessanirra nama jaallatan tokko irraan keewwattu yoo ta'e waaqayyo irraa hin kaaftu ta'e akka nama abaarame jechuudha milkaa'uu hin dandeessan. Garuu jedha lakkoofsa 6-7 inni ila namni sun jedha namni abaaramaa ergee booda namni jabina namaatti nama foonitti hirkatu waaqayyo irraa ija isaa kaa'u inni akka muka baalli irraa harca'e kophaa isa lafa onaa keessa ijaajju isa akka lafa gogaa waa biqilchuu hin dandeenye akka lafa soogiddaa iddoo namni keessa hin jirre keessatti argamuuti wanti gaarii yommuu dhufu arguu hin danda'u jedha abeet argitanii akka nama qullaasaa dhaabbatu akka nama lafa gogaa keessa qullaa dhaabbatu mukti irraa harca'e bara hongee duwwaasaa dhaabbatu wanti gaarii yoo dhufe arguu hin dandeenyetedha eenyu abdatu garuu jedha namni ana waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu jedha akkuma kutaa duraarratti isiniif kaase namni ana abdatu namni ana amanatu ija isaa qalbii isaa anarra keewwatu anarrattis kan of gatu inni haa gammadu jedha. Namni akkasii maal ta'e namni akkasii akka muka yaa'a bishaan qarqara dhaabame hiddi isaa gara bishaanitti yaafatuuti mukichis ho'i yommuu dhufu hin sodaatu yeroo hundumaa illalisa caamsan isa hin yaaddessu yeroo yerootti ija hin godhata jedha haleluuyaa akka muka qarqara bishaan dhaabbate hiddi isaa gadi yaafatu baalli isaa kan irraan harcaan yeroo hundumaa ija kan godhatu yeroo hundumaa kan lalisuutidha. Ijoollee waaqayyo lalisuun barbaaddu milkaa'uun barbaaddu kaayyoon keessan karoorri keessan akeekni keessan akka fiixan isin ibboon barbaaddu ija keessa waaqayyo irra keewwadha. Kisaarummaan barbaaddanii miidhaman barbaaddanii bara hongeetti kufuu kassaruun barbaaddanii cabuun barbaaddanii abaaramuun barbaaddanii ija keessan namarraa kaasaa haalarraa kaasaa birrii qabdanirraa kaasaa beekumsa qabdanirraa kaasaa waaqayyo irra keewwadhaa hin salphattanii hin qaanoftanii milkooftu waaqayyo galmaan isin ga'a. Hallelujah. Kanaaf abdii keessa waaqayyo irra keewwadhaa. Abdii kee waaqayyo irra keewwadhu. Abdii kee waaqayyoon godhadhu hin salphattu. Ergaa guddaadha hafuura qulqulluudhaan isiniin kan ga'e. Waaqayyo dubbii kanatti qabamtanii akka jiraattan isin haa gargaaru. Abbaa gaarii fira dhugaa michuu dhugaa barri kan sin jijjiir haalli kan sin jijjiir bara haala mootee kan jirtu ilma waaqayyoo Yesuus galanni guddaan ulfinni guddaan kabajni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Dhugaadha si abdannee milkaa'uu si amanannee galma ga'uu akka dandeenyutti nu gargaara. Hafuura keenya yaada keenya si qofarra keewwachuu akka dandeenyuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Ergamaan badii humni dukkanaa jireenya keenya yaada keenya qalbii keenya jeequudhaaf barbaadu maqaa gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Ati mogolee keenya yaada keenya qalbii keenya nuuf jabeessi dhuka nutti godhi. Mana kee keessa yaada kee keessatti nu dhaabi. Ameen maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Gooftaan isin haa eebbisu obboloota koo. YouTube irratti Obdii Miidiyaa subscribe godhaa. Chaanaalii keenya hordofaa. Sagantaa keenya hordofaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Tajaajila kanas Obdii Miidiyaa YouTube irratti nan fe'a. Isarrattis ilaaluuf yaala. Asirraa yoo isin duraa bade yeroo gara biraallee achirratti akka argattan lammaffaas tajaajilli waldaan kun qopheessite warra dhufanii as keessatti aarta'an qofa osoo hin taane dhaloota hunda akka qaqqabuuf Obdii Miidiyaa irratti nan fe'a. Liinkii isaa immoo hiriyoota keessaniif share godhaa. Eebbifamaa baay'een isin jaalladha. Shaalom.